Barattoonni yuunivarsiitii tibbana hiriira mormii ba'aa jiru. Maaliif hiriira mormii ba'aa jiru laati? Walumaan kan laallu ta'a. Gama biraatiin immoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi dura ta'an paartii KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa obbo Shimallis Abdiisaatiif xalayaa tokko erganiiru. Xalayaan kun maal jedha? Dhimma kanarrattis kan haasofnu ta'a. Taphataan garee kubbaa miilaa tokko haadha manaa isaa dhiisee dubartii biraa faana utuu mana isaa keessatti ejjaa jiruutii qabameera. Taphataan kun eenyudha? Akkamittis qabamuu danda'e? Wajjumaan laalla. Miidiyaa hawaasaa kanarratti namoota hedduu gargaaruudhaan kan beekamu Firaa'ol Itichaa haala ajaa'ibaatiin wanta ajaa'ibaa dubbachaatii jira. Ani Haacaaluutti aanee Oromoof qaaliidha. Ani Oromoo Wallaggaattis jechuudhaan dubbachaa jira. Firaa'ol maal taanaan gara Oromummaatti deebi'ee dhimma kanarrattis walumaan kan haasofnu ta'a. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Ani Gammachuu Uffaati. Chaanaaliin kun chaanaalii irratti odeeffannoo haaraa garaagaraa guyyaa guyyaadhaan argattanidha. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuu yaada yoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Walumaan gara viidiyootti deemna. Kan jalqabaa dhimma barattoota yuunivarsiitii. Barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa garaagaraa yeroo ammaa kana hiriira mormii guddaa baatii jiru. Mee viidiyoo kana laallee walitti haa deebinu. Egaa akkuma viidiyoo kanarratti argitan barattoonni yuunivarsiitiilee Itoophiyaa garaagaraa hiriira mormii ba'uudhaan daawun Biraanuu Naggaa jechaa jiru. Biraanuu Naggaa akka aangoo irraa bu'u gaafachaa jiru. Sababiin ka'umsaa barattoonni kun mormiidhaaf ba'an maalla? Egaa mootummaan akka beeksetti yookiin immoo gama ministeera barnootaatiin mootummaan akka beeksetti kanaan booda barattoonni yuunivarsiitii kamiyyuu waggaa sadaffaa yeroo xumuranitti waggaa arfaffaa irratti waggaa tokkoof tajaajila lammummaa kennuu naannoo dhaloota isaaniillee deemuudhaan waggaa tokkoof tajaajila lammummaa akka kennan akka ijoollee barsiisan waggaa shanaffaatti immoo gara barnootaatti deebi'anii barumsa isaanii xumuranii akka eebbifaman mootummaan qajeelfama akka kanaa baaseera jechuudha. Egaa barattoonni yuunivarsiitii immoo qajeelfama mootummaan baase kana mormuudhaan tajaajila lammummaa waggaa tokkoof kennamu sun hin barbaannu kun yeroo keenya ofirratti gubuudha jechuudhaan dhimma kana mormuudhaafidha kan isaan ba'anii. Garuu haallitti mormii isaanii barattoonni kun ibsachaa jiran sirriidha jedhee yaadu. Mormii isaanii kana ibsachuudhaaf daawun Biraanuu jechuun ni barbaachisa jedhee yaadu. Akka waliigalaatti barattoonni kan beekuu qabanii qajeelfama baa'u kamiyyuu kan baasu Biraanuun ofiisaa aangoo inni qabu beekamaadha. Ministeera barnootaati. Ministeera barnootaa ta'e tajaajilaa jira. Garuu aangoo waan hunda murteessu qofaa isaan qabu Biraanuun. Waanuma mootummaan kun murteesse karoora mootummaa hojiirra oolcha malee qofaasa waan hunda murteessuu hin danda'u jechuudha. Iddoo Biraanuun aangoo kanarraa bu'eeyyuu karoorri beekuun inumatti fufa. Akka mootummaattidha kan murtaa'e malee kun Biraanuun dhuunfaa isaatiin waan ministeera barnootaa ta'eef waan fedhe murteessuu danda'a jechuu miti. Iddoo boruu Biraanuun ba'es daawun Biraanuu jettanii utuu boruu Biraanuun aangoorraa ba'es karoorri kun itti fufaa jechuudha. Sin yookiin barattoonni yaada kana yeroo ibsachuu qabanii meebii hin barbaachisu waan jedhu keessa galuu hin barbaadu. Tajaajilli lammummaa kun karoora mootummaati meebii barbaachisuu danda'a. Ilaalcha barattootaatiin garuu kun yeroo nurratti gubuudha waan kana hin barbaadnu jechaa jiru. Addumaan immoo poostii tokko kanan tibbana feesbuukii irratti arge barataan tokko kutaa tokko kaasee kutaa 12ffaatti yeroo baratu waggaa 12 barata. Riimeediyaalii baratoota immoo kutaa 12 kufee riimeediyaalii baratoota waggaa tokkotti dabalama jechuudha. Waggaa 13 guuta jechuudha. Isaan booda barumsa yuunivarsiitii waggaa 4 yeroo baratu 13 waggaa 17 tajaajila lammummaa kennuudhaaf immoo waggaa tokko yeroo gubu barataan tokko eebbifamuudhaaf waggaa 18 barnoota keessa turuu qabaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun hin baay'ata beekamaadha. Garuu barattoonni mormiis yoo qabaatan yaada isaanii karaa sirna qabeessaan karaa mootummaan illee isaan dhaga'uu danda'uun ogummaadhaan beekumsaan yoo dhiyeeffatan wayya malee daandiitti gabbaanii hiriira qofaan mormii qofaan bifa kanaan istiraagil gochuun baay'uma deemsaa jedhee yaadu. Mootummaanis immoo akka yaada keessan hojiirra isiniif oolchu isin deeggaradhee yaadu. Akka nama dhuunfaa tokkotti anis yuunivarsiitii keessaan bahee injineeringiin baradhee waggaa 5 keessa tureera. Garuu karaa kanaan ibsachuu mannaa karaa sirrii ta'een yaada keessan pirezidaantii yuunivarsiitiitiif akkasumallee hooggansa yuunivarsiitiitiif dhiyeessitanii hooggansi yuunivarsiitii immoo yaada keessan gara ministeera barnootaatti isinii dabarse karaa kanaan hooggantoota barattootaatiin karaa pirezidaantii barattootatiin bifa kanaa iddoo ibsattanii moor gaarii ta'a moor isiniifis vaaluu qabaata mootummaan illee akka isin dhaga'u isin gargaara yaada. Kan biraa dhimma Biraanuu Naggaa irratti kanan dubbachuu barbaadu barattoonni baay'een egaa Biraanuu Naggaa akka jibbaa jiran beekamaadha.
Erga Biraanuu Naggaa gara aangootti dhufeetii booda qormaata kutaa 12ffaallee kan darbaa jiran barattoota parsantii 3.5 3.7 4 gadiituun darbaa jira. Dur barattoonni sirriitti darbu ture. Erga inni aangoo qabateeti maaliifidha barattoonni kan kufan? Dhugaa dubbachuuf qormaan isaan booda ulfaateetidha. Akka natti fakkaatutti yookiin immoo hagaan ani beekutti Biraanuu Naggaa aangootti yeroo dhufu barattoonni yuunivarsiitii galanii akka qoraman godhee dur namni hundiyyuu aanaatti baratetti biyya biyyatti baratetti mana barumsaa dhuunfaa isaatti ture kan inni qoramu. Biraanuu Naggaa garuu dhufuudhaan namni kamiyyuu yuunivarsiitii deemee yuunivarsiitii akka qoramu godhee kanaan booda hannatu dhaabbatee jechuudha. Walirraa hatuutu dhaabbatee karaa sirrii ta'een qormaata qoramuu jalqabe barataanii. Dhugaa dubbannoonni garuu qormaanni salphachaa dhufe. Waggaa arfan darbe kana keessa qormaanni kutaa 12ffaa salphachaadha kan inni dhufe. Garuu hanni qabata dhaabbatetti yookiin immoo hanni sababa hin eeyyamamnetti yuunivarsiitii galanii sababa qoramanittidha. Barataan kun hundi kan kufaa jiru. Ani akka nama dhuunfaa tokkotti qulqullinni barnootaa eegamuusaa nan deeggara. Isinis immoo maal isin fayyada? Fakkeenyaaf barataan tokko qormaata hojjechuutuu hin dandeenye namarra hatee yoo darbe yuunivarsiitiis galee yoo ba'e vaaluu maal isaa qabattanii yaaddu? Homaa faayidaa tokko hin qabu. Kanaafuu inni danda'u darbaa jira. Warri kufaa jiru rimeediyaaleedhaanis karaa garaagaraa of fooyyeffatee barumsa isaatti ufaadhuma jira. Biraanuu Naggaa moor iddoo jibbuu dhiistanii jedhani barattoota keenyaanii akka nama dhuunfaa tokkotti akka obboleessa keessanitti kanas isin gorsu. Iduma ta'e immoo erga Biraanuu Naggaa gara aangootti dhufeeti waan hojiirra oolaa jiru kana Biraanuu Naggaa waan aangoo argateef dhuunfaa isaatii waan gochaa jiru miti. Karooruma mootummaatu hojiirra oolchaa jira. Utuu Biraanuu Naggaa aangoo irraa bu'es yuunivarsiitiitti qoramuun ittuma fufaa. Parsantiin 3% darbuunis ittuma fufaa jechuudha. Kun karoora dhuunfaatti Biraanuu Naggaa hojiirra oolchu miti. Karooruma mootummaatii waan amma ta'aa jiru waan ministeerri barnootaa gochaa jiru kun Dr. Abiyyi dabalatee hooggansi biyya hundi kan itti amanee fi karoora biyyaa kan ta'edha malee Biraanuu Naggaa qofti waan aangoo qabatee waan hojiirra oolchaa jiru miti jechuudha. Kan akka bartanan barbaada. Dabalataan kan isin jechuu barbaadu gaaffii garaagaraa yoo qabaattan karaa sirriidhaan utuu dhageessifataniin jedha. Anis barataadhuman ture yuunivarsiitii keessaa dhiyeenyaan gabbee kanan isiniin jedha gorsa koo akka fudhattan immoo abdiin qaba. Ittaan suudhaan immoo dhimmi biraan gabaabseetu irra taasisuu barbaadu Piroofeesar Mararaa Guddinaa hoogganaa KFO fi akkasumallee hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'e Daawud Ibsaa Tibbana obbo Shimallis Abdiisaatiif pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif xalayaa tokko erganiiru. Xalayaa asna bukkeetti argaa jirtan kan erganiiru jechuudha. Xalayaan kunis maal jedha? Haala Oromoo fi Oromiyaa irratti akka mari'annuuf Shimallis Abdiisaa beellama akka nuu qabu gaafanna jedhaniitu isa gaafatanii waan baay'ee namatti toludha. Dhugaa dubbachuuf waggaa 5 darbe kana keessa uummanni Oromoo sababa nageenya dhabuutiin miidhama gurguddaa keessummeessaa jira. Akka nuti warri magaala jiraachaa kana jirru kana miti baadiyyaa Wallaggaa keessatti baadiyyaa Shawaa Lixaa baadiyyaa garaagaraa keessatti uummanni Oromoo miidhaa gurguddaadha kan inni keessummeessaa jiru sababa nagaa dhabuutiin sababa wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa kana gidduu jiruutiin uummanni gatii gurguddaadha kan inni kanfalaa ture. Utuu mari'atanii rakkoo kana furanii haala Oromiyaan keessa jiru iddoo fiiksi godhanii baay'ee namatti tola. Egaa deebii obbo Shimallis Abdiisaa dhimma kanarratti kennan ragamaatti waan beekuun qabu. Garuu obbo Shimallis Abdiisaa yaada jara kanaa fudhatee beellama isaanii qabee haasofsiisa jedheetiin nan amana. Wanti kun akka milkaa'u jenna isinis mee haa milkaa'u warri jettan koomentii irratti barreessaati yaada keessan dhimma kanarratti ibsadha. Kan biraa immoo kana irratti haasa'uu barbaadu taphataan garee kubbaa miilaa Kaameruun tokko salphina guddaadha kan inni salphate torban darbe kana keessa. Egaa taphataan garee kubbaa miilaa Kaameruun as gubbaarratti argaa jirtan kun maal ta'e kan jedhu sinittan himaa. Egaa taphataan garee kubbaa miilaa kuni haadha manaa isaa dhiisee manuma isaa keessatti dubartii biraa faana utuu ejjaa jiruuti. Haati manaa isaatti dhufti. Haati manaa isaa yeroo balbala rurrukuttu ishee jalaa banuu didee booda yeroo ishiin deddeebitee rurrukuttu ani eessuma koofaan mana keessa jira waan ta'eef balbala sii banuu hin danda'u iddoo biraa deemii booda dhufta jedhaan haadha manaa isaatiin. Haati manaa isaa garuu isa shakkitee waan gochaa jiru waan shakkitee poolisiitti bilbiltee poolisoota waamte poolisoonis dhufanii dirqamsanii yeroo balbala kana bananii dubartii biraa faana utuu mana keessatti ejjaa jirutu kan inni qabame. Mee viidiyoo kana ilaala. She need her stuff. Сильнее. Давай. Please don't touch me. Please don't Всё, touch всё, me. я. Please don't touch me. Нет, и меня только не трогайте. Да, проходите, пожалуйста, забирайте мои вещи. Да, тут девушка, Ника. Тут девушка. Твою мать! Тут Ника в договоре записано, это ее. Вы что тут делаете? Нет, нельзя. Ну, пожалуйста. Здесь
Egaa kun salphina guddaadha. Taphataa garee kubbaa miilaa biyyoolessaa biyya tokkoo ta'anii salphina akka kana salphachuu waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Isa eenyutu akka waraabeen beekamu viidiyoon kun isa jalaa baheera. Salphina kana yeroo salphachaa jirutti viidiyoon agarsiisu akka kanaallee isa jalaa baheera. Baay'ee nama gaddisiisa. Isin warra haadha manaa qabdaniif gorsinan isiniif qabu maal barbaacha olii gadi deemtu. Haadha manaa qabdu taanaan jireenyuma keessan of kabajanii haadha manaa keessan kabajanii jireenya dhuunfaa keessanii utuu jiraatanii wayyaa akkanatti olii gadi fiiguun akka kanatti nama salphisan isiniin jedha. Dhimmi bira ani irra taasisuu barbaadu immoo dhimma Firaa'ol Itichaati. Egaa Firaa'ol Itichaa kanaan dura afaan Amaariffaatiin kan inni tiiktookii kanarratti beekamu. Uummata gargaaruudhaan beekama. Nama baay'ee sooressa ta'e nama qabeenya gurguddaa qabudha. Kan inni jiraatu Ameerikaa keessadha. Egaa gara biyyaatti maallaqa erguudhaan karaa maastara binnat fa'aa karaa namoota garaagaraatiin maallaqa gara biyyaatti erguudhaan namoota rakkatan namoota karaa irratti kufaa jiran namoota manni irratti jijjige hedduu gargaareera. Nama baay'ee galata guddaa qabudha. Haa ta'u malee sababa beekamneen isaan faana walitti bu'insi xixinnoon uumameera. Amma immoo gara Oromoo dhufuudhaan ani Oromoodha ani Oromoo Wallaggaati naaf baraa jechaa jira. Mee ቪዲዮ kana laala. ደግሜ አስረግጬ ልንገራችሁ። አሁንም ደጋግሜ አስረግጬ ልንገራችሁና የወለጋ ልጅ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ ሰው ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። መልኬ እንደተናገርኩት ነው። አሁን ብዙ ሰው ተበሳጭቶ ስላለኝ ማለት ነው። ቁንጅና ያው ስማርትነት፣ ቁንጅና፣ ስነ ምግባር፣ እግዚአብሔርን መፍራት የወለጋ መገለጫ ነው። ትልቁ የወለጋ መገለጫ ስማርትነት፣ ውበት፣ ሸበላነት፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ታማኝነት፣ ጨዋነት፣ ምሁርነት ይሄ ወለጋ ውስጥ ያለ የትኛውም ወለጋ ወንዱም ሴቱም ጋር ስትሄድ ቆንጆ ነው፣ ሸበላ ነው፣ እግዚአብሔርን ይፈራል። አካሄድ ትላለ፣ አለባበስ ትላለ፣ አነጋገር ትላለ። የትም ቦታ የወለጋን ሰው ወስደ ቁጭ ብታደርገው ፊት ያደርጋል። Akkuma viidiyoo kanarraati argitanii Firaa'ol Itichaa ani Oromoodha ani Oromoo Wallaggaati kanaafidha kanan akkanatti miidhaguyyuu kanaafidha kanan akkanatti ismaart ta'e jechuudhaan afaan Amaariffaatiin dubbachaa jira. Oromoo ta'uusaa ifatti beeksifachaatii jira jechuudha. Sababa maaliitiin gara Oromummaatti dhufee isa kana diiteelii isaa keessa galuun barbaadu sababa mataa isaa qabaachuu danda'a. Kanaan dura tiiktookii irrattis kan inni ittiin haasaa ture afaan Amaariffaatiin beekamtii inni qabus afaan Amaariffaatiin yaaddattoota ji'oota muraasaan dura namni baay'een Firaa'ol na gargaari jechuudhaan karaa tiiktookii baay'ee isa rakkisaa tireendii ta'aa ture jechuun Firaa'ol eessartaa Firaa'ol yeetana Firaa'ol aggizeenyi jechaa turan inni kana iPhone naa biti jedhaanii inni kana maallaqa na gargaari jechaanii ture. Amma garuu namichi kuni ani Oromoo Wallaggaatii kanaafin akkas miidhageeyyu jechuudhaan ifaan ifatti of beeksisateera jechuudha. Kan baay'ee na ajaa'ibmoo asaasaa keessa egaa viidiyoo biraatiin ani Oromoof qaaliidha Haacaaluu taane ani Oromoof qaaliidha jechuudhaanis dubbateera. Mee viidiyoo kana laala. Ani Oromoof qaaliidha Haacaaluu taane Oromoof an qaaliidha. Kana barachuu qabda. Egaa Firaa'ol Itichaa ani Oromoof qaaliidha jechaa jira. Isinoo Firaa'ol Itichaatiif yaada akkamii qabdu yaada qabdan koomentii irratti barreessaa. Baguma ani Oromoodha jedhee of ibsate warri jettan qubee A koomentii irratti barreessaa. Warri of ibsachuusaa kanarraa mormii qabdan immoo qubee B koomentii irratti barreessaa. Yaada keessan kanan laalu ta'a. Itti aansuudhaan immoo egaa warra atis nama chaaritii faanallee laayivii haasayeera. Laayivii haasayee kanaanis akka namoota baay'ee gargaaruuf akka qabullee isaan faana haasayeera jechuudha. Mee haasawa isaan faana taasisee asuma irratti ilaala. Namichaaf 50,000 ergaa. Tole rakkoon qabu deemna waan ta'eef. Yeroo deemtan 50,000 kennitaafi wiilcharii amma nu ordarii godha wiilcharii sana. Waaqayyo si haa eebbisu dhugaaf rakkoo waan hin jedhuun qabu. Wiilcharii akkanuma akka namichaa erguufi. Eeyyee isatu wayyaa fi beektaa amma ofiisaa gaffaa'uun itti ulfaata jaatee fi utuu isa ta'eetiif baay'ee gaariidha. Beektaa ammanni sun humnaan barbaadu qubaan itti bu'aa. Bakka konkolaataa ma jechuun hin danda'ama. Elektirikiin suni wiilchariin elektirikii suni nafi nama sanaaf ergite. Baay'ee gaariidha. Bakka humnaan gaafatu iddoo barbaade deemuu danda'a. Lafa piistaarraallee lafa humna guddaa qaba bakka. Naa isa tokko ergasii argitaniitu ergasii waan argitanii namicha wajjin. Eeyyee achirraan darbinaa yeroo achi darbinuun arginaani. Na baay'ee haala gaarii irra jira dhugaaf rakkoo waaqayyo si haa eebbisu. Waan gootu hundumaa fi gatii kee waaqayyo beekaa nuunis beeknaa dhugaa waan ati hawaasa keenyaaf gochaa turte waan baduu miti waan
ija namaa duraa badu miti waan mul'atudha. Waaqayyo si haa eebbisu dhugaa eebbifamii barri kee jireenyi kee haa eebbifamu. Gaa namoonni as jala jirtanillee firaadhaanii hundumti keessaniyyuu gaafa namni itti duuluu keessanirraa wanta inni saba keenyaaf hawaasa keenyaaf wanta inni godhe wanta inni kanaan dura godhe. Egaa akkuma viidiyoo kana irraa argitan firaa walitichaa namoota hedduu gargaaruuf illee abiluu 300 nan erga abiluu 50 nan erga jechuudha namoota hedduu gargaaruuf waadaa galeera jechuudha. Yaada firaa walitichaatiifis qabdan koomentii irratti ibsachuu dandeessu. Firaa walitichaatiin galatoomii isaan jenna akkasumallee warra artiist namaa chaariitii hojii gurguddaadha kan isaan hojjechaa jiran dhugaa dubbachuu fi dargaggoonni kuni baadiyyaa Oromiyaa garaagaraa keessa deemuudhaan namoota rakkina gurguddaa keessa jiran gargaaraa jiru. Namoonni hedduun illee akka isaan gargaaraniif kunoo namoonni akka firaa walitichaa illee akka isaan gargaaraniif gidduutti riqicha ta'uudhaan haala mijeessaa fi jiru garee artiist namaa chaariitiitiin galatoomaa sinaan jechuun barbaada. Egaa haasofni guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kana gammaatti hordoftanidha. Ani gammachuu faati warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya ammuma sabskiraayib gochuun dagatina. Yeroo biraa immoo odeeffannoo kanaatiin walitti deebina. Viidiyoo kana laayik gochuu yaada qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatina. Nagaan naa turaa gaayis.